baay'ee cinqabacha. Nina ati rabbiin jaallatamoo isa caalaa jaallata rabbiin jaallatamoo jaallata bakka maal gootan rabbiin iyyuu ija isaatiin nama siin taane si argeetu ofiisaatii akka inni sirraa fageessu kan godhe jechuudha. Kan immoo amantee fudhachuun kee dirqamadha. Itu farankaa tokkotti hin godhin bilookkisii gochuun sammuu rabbiif galanna ta'u malee dhukkuba mataa dhukkubbiin irraa balleessi jetta. Tokko kana lammata immoo baga biloo gootee lubbuu aara galfachuu qabdaati. Baga bilookii gootee natti inni bichaa osoo hin taaneeti illee baga bilookii gootee. Jaalala gidduutti immoo amma fakkeenyaaf gaaddeenyootuma gidduutti iyyuu anaaf atiitu waliin galiin yaadii koo bichaa haa ta'u siin jedhee ati fudhachuu hin dandeessu. Atis immoo simmeetii qabda waan natti himachuu barbaaddutu jira. Lamaan keessan immoo yoo waliin kabajiin ni kaan hidhame maaltu faayidaa buusa. Warri keessa lamaan wal baranii qaanii keessa galuudha malee waa takka faayidaan qabu. Dura isin wal kabajuu qabdan. Dura inni si kabajuu qaba. Waan ati jette dhaga'uu qaba. Waan ati jette illee akkasuma. Waan inni jedhe illee ati dhaga'u waan ati jette illee inni dhaga'u. Jaalala gidduutti lamaan keessantu jaallatuu qaba malee nam tokko jaallatee sobaa taanaan dhuma taatu fokkisaa jechuudha. Bakka itti laanne biree kan keetii bireetti laachuu dhiisuu kan keetii na gammachiisa. Baga deemee lapheen cabe immoo deebi'a. Sigalee fageenyattis waa'ee ni kaa akka odeessine ati lammata. Ni kaana hidhadhuu walaa fuunu akkas waliin taanu fageenyatti akkan goone. Miidhama ta'a. Waan an dura jennee fi ani diban akkasii ture inni ammoo garuu na jijjiireenye. Inni ana waan akkana waan kaleessa waliin jennu sana waada san hunduma dhiisee qarshii ergii bakka waan akkanaa goona anis hin ergu bakka sanuma aniif inni kan irratti wal'aanu yeroo baay'ee garuu nan jaalladha ani baay'ee dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaadhaan onnee keerraa jaallattaati bara. Isaa hojii jireenya feeta garuu inni immoo fedha dirqamsiisuu hin danda'amu. Sigalee nama karaan deema jedhee karaa kana rabbiin karaa gaarii sitti haa qabu jedheeni bagayyuu deemte galanni isaaf haa ta'u jedheeni. Du'aayee kee godhi gara rabbii keetti deebi'ee fayyita dhugaa rabbiin noo gizee dhumaaf si dhukkuba malee gaafa keessaa baatu immoo maal baga natti hafee ammateetti jettu qabda jechuudha. Nama jaallatan irraa adda ba'uun sirriidhaan ulfaata. Nama rakkisa. Ati dhiira jaallattu jetta anamma madaamii tokko hojii waggaa fooyi bira taa'ee yeroo isheen duute haalli natti dhaga'ame bakkan ta'ee natu beeka. Namummaan maasaayyuu namummaasaa jechuudha. Garuu immoo nama jaallattu irra darbee hin miidhamta garuu. Hin fayyita deebitee immoo. Hin fayyita dhugaa rabbii hin fayyita sittiin fakkaatu malee keessan darbi taati. Kana keessa rakkoo kana keessan darbi. Gin namni bilookii si godhe dhiirri sun irra caalaa amma yeroo baay'ee waan isin ilaaluu qabdanii warri shamarranii dhiirri si caalaa si jaallachuu qaba. Shamarran lammaaddaadha hin baratti darte jaallachuudhaaf irree harka laatti shamarra. Dhiirri garuu halkan laata. Dursa inni siin onneerraa si jaallate onneen isaa guutuun siif banaa ta'uu qaba dhiirri. Sigalee inni ergiin barbaadu jedhee okay kan isa caalu meeqatu sii dhufa kan si kabaju kan si jaallatu kan bootaa sii kennu kan gizee sii kennu yoomiyyuu taanaan immoo dhiiratti akka birree keessa hin arginu. Yoo dhiira biyya siddeetti irra jiru ta'ellee ati illee akkatti hin arginu. Waan tokko hojjedhuuti qopheechi sarpiraayiz godhi waliin jireenya boriidhaan malee waan tokko dhukkubsatee haganni siree irra hin ciisutti haganni luka lama rarraafatee deemuutti akkatti hin laatu. Farankaa tokko akkatti hin laatu. Hin fayyadu. Dhugaa rabbiin yeroo baay'ee tokko jaalladha. Nan obsa dadhabee inni na bolloke naan anis na bolloke waan hundaan bilbilee ni billoke kasin irraa ijjetu jechaadha bakka. Yaada gaariidhaan dhufatanii tokko ati dhiira waan taate bootaa dhiiraa bu'e. Mee asirratti wanni naan galle tokkotu jira. Jarri tun silaa onlaayinaan waliin baadhee biyyatti wal beektanii silaa ati biyya alaa deemaarta gaafa wajjin jirtan sanuu shakkii wayiitu jira. Akkamitti gaafan biyya alaa deemee birrii sittiin ergu jechuu jedhu maalirraa ta'e? Tokko. Inni hoo? Jecha kana waan hin jedhee baane achi duratti baay'ee waliin turreenya amata tokko olii nan deemaa jedhee nani maatii kootiin eega deemee ani maatii koo jijjiiruu deema malee si jijjiiruu hin deemu yoodha boru gaafa ani biyya Oromootti deemee bakkee ba'e qarshiin alaadhu jette ammoo mana dhiisii ammoo manis si dhiisee deema lakkoofsa keessa fudhadhee hin deemu siifis hin dawwaluun jedhe laana dawwalii siin gaafadhu waa'ee qarshii daanaan jedhe. Kalasi waada dasi gaafadhu naan jedhe. Asirratti yaada lama jira. Yaada ati kaastee an akkana dhuunfaa akkanuma ulaalaa tokkotti wanni an kaasu maali beekta? Mallaqa siin ergu yoo mallaqa naa ergi ta'ettu asumas si dhiisee deema jechi jedhu jirrina jaalalaati. Kuni
jechuudha. Wal bira isin wal bira yoo ta'ettanii wal bira ta'ettanii ilaalchi atillee kaaste ilaalcha mallaqaatiin ka'uyyuu qabu durumayyuu jechuudha. Yoo ati osoo hin yaalatte innis osoo si yaalatte akkamitti ila maal ta'edha jaalachuu dandeetta nama kana wajjin yeroo dheeraa jiraachuu dandeetta. Hamma mo'ii gara jaalala dhugaa jechuun barre lubbuu kan kee aarsaa gootaaf bara mallaqaa miti. Dammoo bira teettee jecha lama dhiyeessiteef yooniin biyya alabaa deeme bakkee ba'ee mallaqa natti ergi jetta ka jettuun. Bakkee ba'ee kan jettu biyyuma alaadha bara malee bakkee keessa isa jiraatame. Biyyuma alaa jechuudha. Biyyuma alaa jechuun isa biraa deemtee biyya alaa deemu mallaqa sittiin ergu jechuudha akkasii miti. Maaliif atiin osoo dhugaan jaalala nama sanii qabaattee wallahi mallaqaa miti hattee nyaachifta hattee jechuudha. Mallaqii sittiin ergu jechuun hir'inni ni jira. Garuu adeemsa keessa jaalalli tokko beektaa yeroo irraa fagaatte kasii galu jira. Yeroo namni sun si jaalatutti meebi erga inni sirraa zooree booda jaalalli si qabuu danda'a. Biraa fagaatte sitti dhagamuu danda'a seenaani. Kanarratti ammoo wanni ati gootu erga namni sunis biyya arabaa keessa jiraate nama kana qaamatti beektanii duruma qaama wal biyya jira nuti bakka biyya jira malee biyya arabaa jira lubbuu. Biyya jira malee biyya keessa jira biyya arabaa ammas biyyuma jira. Biyyuma jira. Ammas biyyuma jira. Inni jechuun beektaanii fi wanni irratti wadhamne ani kaleessa ana akkana siin jedhe ture ati immoo ishii jettee turte. Ani maaliifin gaafadhe mucaa takkatu jira naannoo keenya sanidha. Ni jaallattee deemtee maallaqa itti ergitee maallaqa isin itti ergite sana hundumaayyuu irraa nyaattee booddee maallaqa isin barbaadu jedhanii bakka gatee biraa deeme. Eenyutti boo? Laala isaan nama biraa fudhattee jechuudha. Isirraa fakkii fudhattee jechaadha. Malee walumaatiin jaalladha baay'ee jaalladha. Wanni godhuu qabdu amma ilaalcha isaati. Murteen ilaalcha nama kanaati. Ilaalchi nama kanaa akkami? Bakki namni kun namaaf qabu akkami? Ilma namaatiif siifoo osoo hin ta'in ilma namaatiif bakka akkam qaba. Akkasuma immoo haqa mallaqni namni kun namaaf mallaqa ija kamii wal bira ilaala jettee ilaaluun dirqama jechuudha. Gaafa kana ilaalte namni kun inni finniiwwan irratti walii inni na qullafu birrii ergii waan akkanaa godhanaan jedhe kaleessamaa siin jedhee amma ofisii erga sittiin ergu. Birriiwwan sittiin ergu sunii takkaasii nan gala malee bona barbaadde nan gala birrii qabadheetu magaalaa nan gala malee birrii sirratti ergu. Waa wajjin illee waan ergine ergine kan. Garaatti jabaatte basa. Kolfeeniiti sirriitti gosti dhugaa rabbi bagatti nargee dhabu bagatti nargee. Mallaqa erguu dhabuun sirriidha. Mallaqa itti erguu dhabuun sirrii garuu nama biyya keessa beeku. Dhugaa rabbi jechaadhaan akkana itti biyya arabaa kana keessa hojjedhu halkan sa'a lama raffaa madaamiin koo kan rabbii hubita hubachaa kan hojjedha. Akkamitti sitti laaddaree? Akkamitti? Akkatti lafa yeroo sitti baay'atu madaamiin si gubdoo abiddarra keessa akka nam tokkotti laana birrii kee walirra kaawwadhuuti mana ittiin ijaaradhu lafa bitadhu waa keetti rukuttuu qabdi jechaadha. Gaafa na rukuttuu qabdi jechaadha ishee. Mijittiin gaafa. Waggaaree takka ishee bira eessa jirtaa? Gaafa ishee bira tureetu nama bakkee yaalaa bahechaa dadhabee na guddee. Eessa jirtaa? Ani Dubaay keessa jira. Gifira bu'ii gifira si habuusu jedheen ammatti bakkee jirta mushoo biraa rukutamaa jirta ree? Laani ishii biran jiru ani nagalchi nan galaa jedheeni bakka asallee wallamne ani bakka xiyyaarati jala badee jechaadha. Boolii dhaabbatee jechaadha. Amma mooliin ta'eera? Namichi alhamdulillah amma waan jettu wajjin bareeddudha. Bakka jabaadhu hojii kee jedhu birrii kee walirra kaadhuuti lafa bitadhu maatii kee wajjin haasa'ii lafa bitadhu waan jireenya kee borqayyaruu irratti hojii godhi. Irratti barbaadde miti innati eessa kan jiru hin beekne isin kan isa caalu muusii dhufa hin ariifatee yeroo maafate ganaadha. Asirratti ani wanni gorsu baleechiti ifa manarraa ta'e nama kana mallaqa yoo ittiin ergin taate gara gaa'ilaa deema dhugaa sitti nama irraan fagaatanii. Waan immoo gun barbaadu kaa inni immoo barbaadu kaa kanaaf jedhee biloo godhee bara. Isa duri deema. Bakka eeganni si dide bakka dhiisiiti. Jaalala haaroo ijaaruuf ammas maas barbaachisa dhaabbadhu yaada baay'ee illee deemin
Na dhiira muka baasti baay'isullee jalan deemanii jechuudha. Dhiiras faarsu yeroo baay'ee bakka bushee kosii jedhu sun si dogongorsiisa. Amma xiqqoo nama onna jedhi dalagaa dhamma takka eega jedhii deebii irraa dhuftee beektaa. Kun hawwiinti nuun heerumnee bar asumarra uummata barsiisaa oolti. Jaas faranji fuudhaa lakki araba fuudhaa osoo jennu kun asumaa ijoollee gorsiti. Gorsi hawwiidhaan garuu nagaadha alhamdulillah. Yaan baradhaa mee waan takka abshaala ta'a dhiiraan ijoollee shamarranii. Abshaala ta'a dhiira akkamiin qabanna? Jirra nagaadha baga nagaan dhuftee. Dari Oromiyaa Binnee Rabbii Dhibbiitti kan korraayyuu fakkeenya tokko fudhachuu dandeessa waan ta'eef yeroo duraa yoo na yaadata ta'e sirra dhufeera. Gorsa keessanis akkuma sanaan isaasisi amma irratti namni si dhibe gaafa ati yaani dhiistuu abbichatu deebi'ee si barbaada. Amma irratti hawwii bira dhufeen ture. Wallaahi yeroon hawwii bira dhufu bu'aa maraataan ture. Wallaahi of seetanii garuu yaada sana nan fudhadhee har'a noolchees amma irratti abbicha kan dhufee na kadhataa. Abbicha gaafati ani kadhataa ture dhaggeeffadhu oromtitti ibsanii maaliidha anis akkuma ta'e kana biyya irratti amata tokko wajjin ture. Wayyee baga nagaan dhuftee fokkoo. Oromtitti dhagaye wallaahi maaliif hin dandeenye nan jaalladhaan hin dandeenye isatti jettu wallaahi garaana yaati isa yeroo sanaan itti dhagaameen nagalchatti nagalchee jala taa'ee kan sochaadha. Achi booddee anis barattuun ture innis barataadha itti lamaanuu addii kana si'anii nama guddate miti. Jecha innis barataadha anis barattuun ture. Achiin booddee biyya bakka amma tokko wajjin ta'e malee onlaayiniirraa wal barreessanii akkuma ta'e kana jechaadha. Achumaan addaan kutee maatii gaggeessaa gargaaruudhaaf biyyarraa ba'e. Akka kan waadaa qabna garuu biyya irratti hoggaan biyyarraa ba'u wallahi quraana rabbii qabnee waadaa walii seeneeti kana biyyarraa ba'e jechaadha. Garuu qarshii sittiin erguu akkasii akkas wajjin waliin jenne jiru. Sin kaaduu sinii gaafatti waadaa walii gallee biyyarraa ba'anii. Kan nuyi qabnee waadaa seenne quraana rabbiiti wallahi. Inni qaree hin beekamti quraana rabbiiti namni kamiyyuu taanaan itti amana waan ta'eef amantaa sana irratti waan kaadan miti. Achi biyyarraa ba'ee dhufee hin turre ani sarraa fagaadhe. Dhufee ji'a afuritti natti jijjiiran as dhufee ji'a afuritti irraa fagaadhe jechaadha. Achi booddee inni bakka amantaa sana ba'e. Nan kadhaan akka jechaadha maaliif waan hedduu tokko jaalladhu. Isa malee hin beeku dhiira biraa jedhaa ani isa malee eenyu hin beeku. Achiin bakka naagame jechuun ni jedhu nama si jaallatus nama si jibbus jecha isaarraa hubattaa. Wallaahi bakka jecha isaarraa jechi ni jedhuu fi gochi ni natti godhu akkanan jaalleen hin naafessa. Garuu sana ta'us irraa deebi'uu hin dandeenye. Ittuman jaamalalaatan. Wallaahi booddee waa xiqqaa irratti wal lole sababa bituu naan adda bahuudhaa fi namni waan guddaa namaaf obsa namni nama jaallatu inni garuu waa xiqqoo narra barbaada naan adda bahuudhaa. Yoonan aasaa bitu dubbataa dhaqeen akka walatti jedhe sana qabatee lamoonni dubbii ta'eera jechaadha. Anaaf isaa adda baasuudhaaf jechaadha. Namni nama jaallatu immoo dunkaan dhaabuu guddaa namarra darba akka dhageenyuuttis. Gosti tokko ta'anii dhaggeeffatuunis faayidaa qaba baay'ee. Achiin booddee bakka inni manarra darba. Badii isaatti ana dhiifama gaafata. Isaa kan dhumaa jechaa kan macarrasaa. Waan irratti balleessetti ana kan dhiifama gaafataa ture. Achiin mana obsee bira dhabee obsi kun siyaanii obsaadha dhaqamu nama dhadhabsiisan fi ilma naa gahe. Achiin booddee aananii miknaata barbaadan miknaata barbaachisan jammare. Achiin bakka narraa fagaachaa jiranitti birrii na gaafatee hin beeku kan gaafa birrii isaatti. Maallaqaa bajaajii gaafatan jedhe. Muka nyaadhani. Kuma dhibba afur baaftee bajaajii bitteetti laatta. Luka banee keessa taa'ee dubartiitiin jadajjanan jiru. Inni sun nama barataadha janajjanaa jira. Ani tokkollee akka dhumarra naa galafa inni janajjanaa jira sulumatti jira. Rafeen bullee fi hojjetaa ani tun beeku malee. Ani sa'aatii 24 isuman taa'ee attaa onlaayinii irra taa'ee sagalee yoo nan qabee fi ani sun taa'ee galaata. Ani Dubaayii nan jira sa'aatiin Dubaayii miti gaan beektaa halkanirra jechuudha. Wajjin guyyaa wajjirran oola. Achi booddee Oromtitti akkuma kee kana wallaahi ani guyyaatti sun keessatti tokko miidhaan gaayyaa wajjin itti danachuu dhalaba jiraan ammallee jechaadha. Sana harii keessaa garuu isuman taa'ee halkan.
Garri tokkoon qabee fi deeqaa saddama waliin adeemsa. Maaliif inni nama biraa kanaaf hojjetu qaba? Ani garuu kan hin beeku. Taayiruma isaa eegaan afaan banidha. Achiin booddee kun akka jedhu amma naan jedhee naan akka sachi hojjetaa jirtaa naan jedhee haalaan na gaafata gaalaa sabaayidhaan nama gaafatan sana. Ati sachi hojjettaa anis ati yaani faraqaadhaan nan hojjedhaa. Kanaafuu naan ana abbaa kiyya akka gubii bituu barbaadee nan gaafadha. Reefu tokkos nan gaafadha. Ati amma kanatti naa dabaliiti baajaajii naa biti. Ani baajaajii hojjetaan seekaa ati sachi hojjettaa naan jedhe. Ani fati nikaa hin qabnu jedheeni. Garuu maatii muluu maatii isaatiin wal dabarsee filan akka haadha isaa dirasiitiin jechaadha. Ali akkan haman na godha. Ali mogochi isaa akka shakku sana godha beektaa. Achi ani jaalalli jiru wal jibbaan jiraan jedheeni. Kana abdi sulu mana namantuu naan jedha. Hoogganaan waa'ee kana kaasu sulu mana namantuudhaa fi naan jedha beektaa. Achiin ati gara fedhu dubbachuu dandeessaa yoonii kaa wal godhanne jedheeni. Si gargaarree wajjiniin hojjennee jijjiiramuu dandeenya. Yoonii kaa wal hin godhanne immoo anis hin bituun jedheeni. Achi bakka kana miknaata godhataa narraa fagaataa dhufu jammare. Isa durii guyyaanaan hin dubbatu halkannaan dubbachaa dhufu jammare. Maaliif hin kennu narraa fagaataa dalagaa. Achiin booddee anis irraa fagaataan dhufu jammare. Achiin guyyaa tokko galgala waan dubbatu qabdadhe waan dubbatu hin qabdanaan hin qabu jedhe. Anis hin qabu gaa jedhee silkii gosa argamatti Sarva wayii argee fi deemee yoo barbaadde jedheen jira miti xixiqqoo wayii deemee yoo barbaadde ani qabeessa dhaabuun jedhanii bisaan jiru fi deemee hin ta'in achiin booda inni sulumatti jira la suuraa shamarranii naa kunuu kan si caaltu naan jedhe. Suluma qaba achis deemee qopheeffatee jiraa fi duruma wajjin jiraatu malee ammatti kana keessaa fuudhanii guyyaa tokkotti wal lolee isaa fuudhanii duruma itti jiraadhaaf. Booddee argamu subaanaa kennee keessaa xaragamee ba'e maaliif xaragamee ba'e itti fakkaate jaalalisaa rabbii kootti boo'e rabbiitti boo'e wanta kadhattee lafa hin bu'u wallaahi rabbitti boo'e ani hin balleessine isa tunatti balleesse waan ta'eef kana yaa rabbi jaalaluma isaa keessoo kootti balleesse anamaa isaas hin fedhu natti balleesseera isas balleessi jedhee kadhadhu maaliif inni waadaa ta'e namni quraanaa rabbiitiin waadaa naa ta'e waadaa sana kaade. Borotu mana fuudhe yoo ana mana kaaya tokko barbaacha deema maaliif namni quraana rabbitti namanni ana kamanameeta kan jedhu bakaasan gufiyya keessa dhufe alhamdulillah dhiitee nama maalitti deebi'e wallaahi laazim qadii bakka yeroo boqonnaa kootti kunoo goruutti horseene kan quraana qara waa tokko yoo irra jedhu jiru sayaasitee kan jettaa rabbii boqodhaa kanaaf onnaan oromtitti namni xinnaa guddaadhaan kababatti barbaadu sirumayyuu waa qabaadhaa siin jechuudhaafanii oltu rabbii keetti boosnee wanta ati kadhatte lafaan hin bu'uwwatu au yoona yaadatte taate maalaan jajjabeete keessaan na dubbisi ati gorsa baay'eetu jee si barbaachisaan ani gaafan irra dhufu jettaa. Sanis dhaqeen gaarii godhee alhamdulillah amma bareedan jira. Kanaaf anaan dhugaa rabbi arga galfattu bar ani maal abeetta jaalladhee miidhameen arge miidhamee immoo waan an argadheen qaba. Kanan argadhe namni biraa narraa fudhachuun barbaada. Nan namatti ulfaata garuu. عليكم السلام ورحمة الله. Bagana gaan dhufte ati maal goota oromtitti rabbii keetti deebii rabbiin kadhadhu rabbii yoo dhuguma nama kana siif qabe ta'e sitti deebisuu dandaati quraana kee qabadhuuti bakka salaataa kee dhaqiiti siksik gadhii booyiiti kan kooti moo kan koomiti jedhi rabbii wajjin wallole rabbii kee gaafadhu inni furmaata sii laata dhuguma namni kun iyyuu nama boriif siif hin ta'u taanani suuta jaalalli isaa si keessaa caccabaa dhufate irrumatti kadhataa deemta zimmittee maratti kadhataa deemta sirba garuu akka hin dhaggeeffanne. Walla ila wanta gochuu qabdu moo suuraadhuma zaa'insa ani jechuun suuraadhuma kaanii bilan ilaa sana qaba wallaahi mana kanaatti gaaraatuudha nan gube gaayyaa jechaadha. Akka biran keenya soorata. Akkuma biran keenya waan attaa turban yeroo irraa yaani jaalala keessatti waa inni itti affeerellee akkan dhaggeeffanne suuraa isaa jallatii fiti. Hiriyoota isaatiin hin dubbatin ani hiriyoota isaa hunda wal dabarsiisee akkaan hiriyoota isaan akka kadhaan biloog maaliif itana yaadachiif maqaa isaaniitti ani yaadachiif hin barbaadu amma alhamdulillah rabbiin nama keetii jedhe wallaahi garaatee gurguruu taanaan rabbiin nama keetii jedhe
kenna. Nama siif yaadu, nama sanaa olitti jaallatu, jaalala immoo nama kabaju, nama guddigeessu. Ilmoo keetii amma guddifatanii wal dhalu boru abbaa manaa keetii abbaa ilmoo keetii taatee yaadda. Kan bakkee radhisi wal dhalu jechaadha. Kanaafuu nan ajarabbii keetti buusee rabbi wallaahi ilmaanan buusee kadhadhe. Anitu beeka. Wallaahi baay'ee sitti aaree. Maaliif natti aarte maaree? Lubbumaaf natti aarte olanti galcha bash. Ani sin agarree bar ergatte turte. Lubbuu ergatte turte. Ergishee si gashaa. Ani nagarre komintii dubbisaa jiru gorsarra jirraa barnoonni godhii faminaa godhaa. Wuci jira garuu na biraa miti. Keessaa waliin haasofnu qabna lubbuu.